Itoophiyaa keessatti ramadame mana hidhaati erga bahe yeroo lama yeroo dura waggaa 10 hidhamee bahe aangoo tokko PDO'n kennitee fi achuma keessa innaa jiru dhugaa dubbachaa ture barreessa dhugaa osoo dubbachaa ture OPD'umatu deebisee too hidhee mana hidhaa san keessaa baanan immoo mana murtii tan Itoophiyaa keessatti ramadamee jechaadha akkasi agarani beeku jechaadha bunno badalloo kanaallee kanaayyuun beektu bunno badalloo ati ani amma nama taraa namaa ta'ee too murtii akkana laamasete dhiifama roobale dhiifama maaloodha tarree walii wal falma isi yaadachiisuun malee si gidduu galuu fi barbaade kan namuufiin danda'a itti gaafatamaa quunnamtee ture naannoo Oromiyaatti quunnamtiis ta'uu qonnaas ta'uu ila qonnas quunnamtiis maalos ta'uu danda'a ta'u malee garuu caffee keessatti hirmaadhaa caffa carraa caffeetu kennameef akkuma amma ijoolleedhaaf illee carraa caffees ni kennama jedhe kallattiidhuma sanaan deeme imaammata sanaan jechuudha caffee irra teessee garuu taayitaa kennamu danda'a haala kanatti naa qabadda quunnamtii keessa gale lammaffaa immoo inniti Tanzania dhaquun waan dhabeef jette dogoggora nuyi jedhe malee anan jedhe inni ittaanaa ministeeraati dhaquun kan irra ture ministeera malee taayyee miti hottuma dhaquun danda'ameyyuu inni nuutu ilaallata ture nuun ilaallatu ture malee anaan jenne kanaaf taayyeen wanta achi hin deemneef aaree raawwateetu kana gadi baasee dubbatan jedhamu sirrii miti maaliif isa ilaallatu yoo ilaallatiyyuu isa ministeera isa aangoo isa caaluu ilaallata malee taayyeen ilaallatu jechuudha kunis iddoo hanin jirretti wantumti tokko iddoo hanin jirretti jenne iddoo hanin jirretti wantumti tokko ila dhiisi jedhamee inni hirmaata ila carraansii kennama kanaan dura gaafatan keessa waan keessa icciitii keessa jiru sitti maa jira icciitii keessa jirus baay'ee sitti maa jira yoo dhanne malee akkamitti beektaati isa miidiyaa irra jiru beekta malee koo waan keessa sitti maa jira kun koo seerumaan bari utuu ministeer jiru mikil ministeerin deema maa jechuudha miti akkana miti ministeerri isa deemu inni isa deemu fincila kana garuu isa tuqa yoo deemne inni seera dubbate seerri araaraatu kan ilaallatu oyi seerri dhaggeeffadhu seerri araaraatu kan inni ilaallatu Geediyoon faa fitii ministeerii miti nagaa ilaallata ture jedheetu akkaataa ittiin fitii ministeerin sun deeme qeeqe malee an maaliif achiin deemnee jedhee raawwatee isa balaaleffatee miti kan inni wanta kana barreesse wanta kana kan inni barreessee fi wanta argurraa ka'eeti namichi kun garaan isaa gubataa ture jechuudha wanta jitamaa turetti dhumaatii namaa beela'uu namaa mana gubachuu harmeen koolle jedha gaafa yeroo tokko dubbatu harmeen koolle bara darbeyyuu bara sana yoo nagaa turre nammaa kun maali naan jedhanii ummati keenya hin dararame namichi kun ilaali aabaa jibbuuni yookiin shane jedhee jibbuuni oromummaa isaa sabboonummaa isa keessa jiru jibbisiisuu hin danda'u namichi kun akkaataa adeemsa aabaa jibbuu danda'a. Garuu oromummaa isaa namichi kun oromummaa isaa jibba jechuun eenyummaa isaa jibba jechuun dandeenya. Polotikaa isaa jibbuu danda'a. Namichi kun ta'uu sirriidha. Ilaa amma inni kaayyeen kallattii siyaasni biyya kanaatti oofamu jira. Paartiin sir'aata itti deemu qaba jechuudha. Haala itti deemu qaba. Heeraaf seera qaba. Heeraaf seera sana diigee jira tokko kana qabadha. Gama biraatiin garuu daqiiqaan keessa dhumee jira. Daqiiqa 3 falmii waliin gootan dhumee jira. Amma nama biraatti fancarraa kennaa. Buunoo baddaloo aga amma 0 si galchaa jiru. Jarri dubbatan aga amma seera irratti seera si gaafatanii seera irratti hundaa'anii si gaafatanii seera isa qabna gaafatanii seeruma mootummaa ati biyya bulchitu san buunoo baddaloo stop buunoo baddaloo anaan jechaa jiru jeequmsa akkasumaan osoo hin taane nu saaktii keenya taffinnu asirratti saba keenya fu'aa hojjechuuf isaan seera irratti hundaa'anii tooyi 0 si galchaa jiru jechaadha. Waa'ee taayee danda'a aangoo inni qabuyyuu deebisuu hin dandeenye jechaadhaati.
garuu mootummaa san keessa hojjette. Ati siraa powerfully taate too isaan caaltee argamuu qabda. Isaan garuu miseensa paartii keetii miti. Maal lafa jedha aangosa? No, isa dhimma keeti seera dubbachaa jiru jechaadha. Darabee dabarsaatii Shankora itti fufi. Shankora daqiiqaa 3 isa waliin falmii godhi waan barbaadde gaafan. Yaa andursee waniin ajaa'iba jiru. Sirriitti hubadhaa laala. Opiidiyooni beekumsa maal qabdii maalidha warri jala jirtan sirriitti madaaladhaadha jechaadha. Eenyutu biyya bulchaa jira dandeettii akkamii qaban. Bunnoo baddallee bar asimatti haariyaan akka nama kutaa takkarraa barnoota eegaluutti sirna OPDO nu barsiisuu barbaada. Sirni OPDO kan EPRDF gaafa turanii maaltu adda maaltu jijjiirame. Wani jijjiirame jira. Badhaadhinaan beeka malee OPDOon isa dura. Badhaadhinni ati beektuus eekaa sirni jijjiirame hin jiru kan EPRDFin dur ergamaa turan indirect dalaguu turan har'ammoo direct dalagaa jiran. Sigalee amma wanni nan si gaafa dhume. Let me tell you, wanni si gaafa dhuun ati uummata as keessa seenteen uummatan afafajjichisiniti. Wanni ati gaafa jettu sirnuma EPRDF sanuma gaggeessaa jiran maqaa Oromoo fudhatanii. Ammoo waan ajaa'iba natto sirnuma tokko keessatti namni tokko mana hidhaarraa bahee osoonii fi leenjiin kan naminiif gorsi tokko osoon kan namin akkanuma fuudhanii biiroo keessa kaayanii ganda bulchi ja'aniin tokko haala geenyeetu beenu jiraachuuf illee ta'u. Fuuldurallee akkanumatti fuudhanii dhagaadha inni akkanuma fuudhanichi kaayan. Yaaduma akkam fiddee uummataan mataa nyaattaati. Ijoolleen qabsoorra turan carraan kennamee fi siyaasa irratti hirmaadhaa jedhanii leenjii jechuun leenjii osoo fudhatin dandeettiidhuma kanaan dura qabsoo siyaasa keessatti qabanuun galanii jiru. Asaaminoo Tsiggee maaloo walitti qabamanii jechuudha. Warra Amaara Affaar obboleessa kiyya na dhagaye OPDO sitti himnaati. OPDOon uumamuma isiitu takkaa osoonii fi akka isiin ihaadig yookaan gaafanii fi EPRDF keessa jiran san baratteen dhageessittiin hima nama mana hidhaarraa baaftee osoo leenjiin kannine ilma namaa tokkollee kan fuutee aangoo miti qabaleellee bulchi jetteen hin jiru takkaa uumaa isii keessatti. Hanga irratti amri badhaadhina jedhii haa ta'u malee badhaadhina maalitiin sinjaa maaltu badhaadhina biyya beelaan dhumteen badhaadhina sinjaa atumaaf si haa badhaatu malee biyya duutee fi badhaadhina sinjaa kabaja qaba. Oromoo tajaajileera yeroo jiru keessatti Oromoo tajaajileera. Maal tajaajilte Oromoo kam tajaajilte eessatti eenyutu si himate Oromoo tamtu si himate. Siyaasaa ittiin deemu sanallee cabsee jira. Kallattii siyaasa ittiin waan sirree tokkotu jira. Taayee danda'a yeroo badhaadhinaa miti tanaangoo argate yeroo OPDOoti tanaangoo argate. Bono baddalloo kanallee beektu jechaadha. Beekuu barsaa akkanuma gaafate sirriidha waan mucaa si gaafate yeroo OPDO taayee danda'a aangoo argate jechaadha. Tokko kana. Maal moodisa gubbaan akkanuma afaan fajeessu badaabar. Ragaa fidna ragaadhaan walii galla ragaa qabatamaa ta'e walii galla sun waliin hubachuu qaba. Taayeen bara kamii aangoo qabate bara OPDO miti Bono baddalloo. Bara OPDO miti. Mana hidhaarraa ba'eetuyyuu ijoollee qabsaa turan keessaa nama tokko qabsaa sana keessaa yeroo Asaaminoo Tsiggee siyaasatti galee sana wal duuka gale. Duba gaafni san badhaadhinaa jira. Kanaaf immoo ragaan isiniif dhiyeessuu nan danda'a. Ragaan isin dhiyeessitu gaafa san bilchiginnaatu jira. Bilchiginnaan ni jirti gaafa san. Maaluma kijibda obboleessa kiyya.